نميري ويي نقلت إيش بابا يا زقلت اللهم دغني والله والله جال لني ناقب الله والله وربك أنا كره دي قلت سنن بقى ummata kanaaf mee amma alti qofa ta'uu. السلام عليكم. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga deebite doktora keenya baga si deeffanne nagaadhaan. Mina min baga nagaan iddan. Waalaikum salaam. Hundi keessanuu. Yaa hirriba ija keessaa na balleessite yaa numeer. Yaa boo har'a Maal anaa laata har'a taati anaa maal laata ofumaan maal barbaada bartii tokkii keenya. maal taati yaa qashtii maa irra fiigisan. Wayii har'a narra jira doktorri jeetiin si jala deemee of barbaade yaa rabbi laka alhamdu jee addeemi yaami. Alhamdulillah yoo nagee yaa rabbi kasittis rabbi naa sattaru. Obsa taraa rabbi sina sattaru doktor jirtu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inni battuu sin sun. Dubbachaan jira. Oromee salaamu Nagaa alaikum. keessan. Akkami nagaa keeti? Rabbaa galatu nagaa godha akkam seen. Galata rabbii jirra. Numeer deebitee miira alhamdulillah. Deebi amma bakka kootti. TikTok irraa kan akka mucaa kana na kolfisiisu hin jiru dhugaa rabbi. Maqaan isaa dadhabaadha. Eenyudha malee dhaneessitanii immoo kolfitan inni marfee barbaadadha. Naa inni jawaalli inni maal nama fokkisiisa. Marfee. Maqaan kee xiqqoo rakkoo qaba akka. Naa nama addee isaa inni gowwaa. Feena qabne si deebise malee warri kaawwaa si deebisuun fedhani. Numa warra ati feena qabne jaallatee si deebise malee warri kan si deebise. Jadi kan itu itu harganya anak yung ingkal. Sun feene war. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisanu. Jiraadhu nume guyyaa amini sinillee naaf jiraadha. Allahumma ta'i. Yeroo ijoolleen foloo gurguddaa qaban jalaa gubatu bakka isin jalaa gubateen jaanii beektaa kan kee garuu wallaahi haalaan na aasite kam kaleessa. Wallahi eessatti jirta. Marfeen ajjira abbaan barbaadanii. Ani sodaadhaan ma fidin. Ani sodaadhaan fidin. Welcome to welcome three. Abdo shabakaan keenya jiru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulii nu dheeradha. Amin. Deebi'aan jira bakkatti ammoo rabbi jedhe. Rikooddiin cabeera. Rikooddii takkaan cabne cabeedha. Ni deebita. Kana kaduraa oolu inshallah kaduraa oolu siif taate inshallah fire. Abdo shabakaan qabu mucaan kunis. Jabaadutti himi. Tuudii jirta saati. Dhala riyaa jirta. Jiddaan jira. Waa ani jiddaan jira akkam. Jiddaa bakka kam jirta? Achuma katamaa walakkaa teessu kasini nagaamaa. Maashaallah anis asuma jira jidduma. Kootu gaa bunan si affeera. Jimmaan buna affeeranii warra jimmaa silaayi. Syukuran jenne kaa. Galata. Ijoolleen biyya keessanii hedduun na faana gala wallaahi. Jarri karaatti nu nyaatan mootuu si biran gahin. Waa takka si nyaachisu. Kiiloo kudhanii jira. Kiiloo jira moo? Maafi. Raatu ashbi. Raatu amshi. Halo. والله انا قلت كل الدنيا ما لقيت بتاع والله شيء بتاع والله
هذا كله دبرت حتى قفتك. Ya wallahi TikTok gubuu namaa miti ba. Amma miti deebi'adha kuma meeqa galee. Bakkee rikoordi qixxee isa gubate iyyuu ga'e amma ga'u ka'e amma galgala kanan ga'a. Gifti. أما قالك كيف فقاتي جرتا كم كده تكوفي إنتم يكاسل أيوه. Amma kudha torba galaayira. Marru ما adde شاء maruma. ما شاء الله. Nadidi amma qixaaxii wayinarra jira viidiyoo naa gadhiisuu dideenyaa hin taa'eera mala. فيديو يرو دفتي وللره قريات سدي أقول ما قد يستسم بودا سيادة بقى سيفين قد يسم. Akkana jedhani anan kun addanna ga'ee ofirraa dhaabbadhe qaba. Tokkicha warri shubbisa sun afuura fudhate daqiiqaa tokko billee taate gammaduu jiranii. Sagaleen biyya qaamtu. Ni dhagaamti adeemeera. Irbaata nyaannee giifti koo. Maalitti nyaata. beekatu? Soodira jirra jennaan isinii dabalee sagaleen biyya qaamtu. Ati eessa jirta? Eessa jirta? Ani ma Seenuu shoorta. makka Maashaallah. Waluma bira jirra ollaadha. riyaaluma shantamaa simbira na fidaawar. Kootu gaa. Achuma taa'e. Shortaan kun tiiktokii kee jala hin jiru akkami? Ani hedduu tiktokii ona hin taphadhu beekta. Waan kayrii malee kara makkaa ana jirra gaa'ii. Gariin isasuma makkaa jiru baruu taala. Baga itti qabsiisee burii sagaleen nama. Kara makkaa ana jirra waan kayrii malee takkaa ol beerratti taphaddeen beeku. Ambar wanni na dhibu garuu wallaahi maaluma fayyadan jira namni tokko yeroo viidiyoo lakkisuuf viidiyoo yeroo waraabee ka'ee irra deebi'ee cheek godhee gadhiisaa mi. Akka fokkisan osoo laaliin gadhiisu moo asuma fokkisuu isaa beekanii gadhiisuun jaan arga wallaahi. Aboo taraa takka ofirraa godhee diliif irraa buuse maasu diliifitti deebisuun nageen. Ta'e. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Taraa takka ofirraa godhee diliif irraa buuse. Akam. Diliga inshallah. Ya Rabbi dilii sirraa buute jedhee numa namarraa buuti. Ati kaatee sirbuu miti asuma keessattuu of eeggadhuuti makkaan teessee obsituu Oromiyaa nan dhufe egaa kan biraatiin. Isa duraa maal goote isa duraa jala na baafte natti biloottee turte qaalan si arguudha. Egaa guddaa laalan jettu qofa. Aboo Rabbiin waaqa jeelchu. Nama tokko naa baasi qoy gaashi. Nama tokko naa baasi. Argaa kee obsituu Oromiyaa qoy ganama sirra bu'aa isuma erga sirra bu'a. Amma bari yoo ijoolleen sirbite illee jala deemnee nuumersitti dhufee jechuun ni jirra koomentiidha. Koomentiidhaan na waamaatiin taagiin irratti godhaa yoo sheerii yoo laaltan. Koomentii wallaahi koomentii jalatti akkas hin jedhan baddayyuu meerrifee hin jedhani. Allah na qabinya ya aki na ay qoy guys sana mo ucu siya bokattu toke qoy me nancan nagin kottu galmi Eenyu nu gasiisiin jecha jirani? nama tokko na baas yaadan tokko ibsadha ish yaada qabandira iddoo lamatti galtee ati immoo irraaf jalatti. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkam nagaa keessan? Jirtaa gashi. Jira wallahi alhamdulillah galaata rabbii as keenya. Onjiyyee keessaan sii barreessee follow naa deebisiin jennaan na jalaa dibde akkami nagaa keetii fayyaadha? Nagaa wallahi alhamdulillah ina garra ture wallahi siifin deebisa. Jira. Gaaf tokko koomentii kee jalatti waan ta'e tokko siin jeetiin sanumaan aaffii si gaafadha jee keessaan sii barreesse naan deebisne. Adi rakkoon qabu ayyaa amma kaaraan na dubbisi rakkoon qabu. Waan baddullee siin hin jenne garuu yaa obboleettee akiraati waan taateef waan itti jirtu tokko dhiisin siin jette qogaa sana arraba tokko hojjeta nama siyaasee natti fakkaata sirraan bareeddu dhiis nama hedduu si ilaalaa siin jee. Aywa.
Alhamdulillah tiktokii kee duraallee narratti gubaa jettee sirra gubanii amma karaa bareedduu irra jirta baga rabbi si qajeelchee ammallee rabbi si haa qajeelche. Gubuu dadhabanii isaan gubne silaanarra gubanii nama fedhan kan beer kan akka guban kanatti odoo silaa kiyya gubanii maal qabayyaa'u. Waan ati beektan waan dilii qabdi narra gubaa waan ati jettee osoo waan keerii qabaattee qaata gubanii. Silaa qaata akka guban. Silaa kanaa miti kabirooti san hin beektu nu beer. La argeera duraan narraa gubaadha maal ta'e paaswordii dhaabbate. La paaspoortii isaatii miti sirbaa jala hedduudha tanaaf. Sirkan jiruure. Na harkan jiru. Inni namni isinitti mugaan isin jettanu amma utuun isinitti jiru gubadhaa nageessa. Ambar wallahi tiktokii kana jala beekta waan nan irraa wanni ilaalee wallahi beekta wanni tokko waa barumsa sii taati. Jila guyyaa kan nageessanii tokko nageenya. Dubartii tokko nagarree koomentii ol baaseen ture nagarree. Arge wallahi har'a ilaaleetiin edaa yaaboo ni jirraa nama afaan malee waan jirru jee. Gadda sirbiti irratti hin sirbin jedheen ture akka iddoo kana duuteedhaan guyyaa hin duuteen beekon. Tokko faan madee gadda tiktokii ishee. Mitiyyoo furdoo qumxaa kaayyatti takkaame. Mucattiin sun illee hudduu achi garagalchitee jirti amma footoo si argeen ture. Mucaan eessa dhaqee gadi ba'ee. Abdul Majid. Duuta yaaboo dhiisi rabbi alaafisuufi. Wanni noo iftishaar argee ni beektaa miiree qoonti jedha. Geeleti yaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi an ishuma ilaaleetin jiru duniyaa kanarraa afaanuma wallaalee wallahi jiru duniyaallee jibbe wallahi waanuma silaa akkasitti utaalanii irraa daqiiquma tokkotti irraa dhabaman kanatti akkasitti nama utaalchisaa jee. Maal ta'e iftishaan? Baay'ee nama dhibaaba. Ni duute wallahi. Tiktokiin ishee duraan beeka. Ni duute. Oromiyaa adaraa of jalaa qubi gaaf tokko hin boosaalaa viidiyoo sirbitu. Wallahi kun ola dhengadde irratti waraabee torbeen keenya waraabuun koo amma moduutetti dhan. Viidiyoon sun yuutuubii irra deeme ta'ee namatu geesse mitiire yuutuubii irra nama bira. Ana innasa yuutuubiin bananne yuutuubii irra deemu. Nuti amma nama hedduu wallahi nama hedduudha namni nuti jaallannu namni tu qabsooftuudha illee jennee dhimma Oromootiif illee ni dhibbatti akka caaltu fa'a amma caaltu ati irratti waraabdee jennaan ijoollee hedduus jala deemee si arrabsu jira irra caala koomintii keessatti. Caaltummaa inni mukaan tokko na arrabsiti. Gubana jesu eda. Ijoollee hedduu si jala deemee si arrabsu jira. Hanga dhufanii nuumeriin arrabsan osoo dhaqanii caaltuudhaan caaltuyyee barri. Har'aan tana jirta malee bor bakka jirtus rabbuma beeka. Lubbuun irraa tun kaborii bakka isheen jirtu nama rabbitu beeka. Waan kanarraa deebii jeen osoo gorsanii hanga danda'ame tokko beekta. Namni. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa wallahi fayyaa alhamdulillah galata rabbi. Yaaboo dubbiin tiktok kanaa jajjabduudha gartee yoo rabbi nu laaffise malee yaa anilleen akkanumatti dhichisaa ture bar dura. Namni akka kiyyaatu hin jiru duraan. Fiifi maammeen illee. Nama beekaa kadhadhuutiin irratti gubaa dhaqi keessaan barreessi ergi sirkaa bare. Yoo viidiyoo sana guutuu diileet goote yoo viidiyoo sana guutuu diileet goote hin baduu nu mere. Yaa nu harkan jiru haa. Eenyu harka jira namatti beektu miti namni harka jiru tiktokiin sun. Laa kiyyumaa bara yaani koodiin irraanfadhee arabaan naabane ture yaa harkaan hin qabne tanaaf hin beeku akka itti wanni isaatiin irraanfadhe. Yoo koodii irraanfatte raqama ittiin baname hin beektu raqama ittiin baname yoo argatte sii seena. Raqamni ittiin baname sun kan moobaayilii taate hin beeku waan hin baneen. Uumaa rabbiitiin nama narrabsu isinitti meeraan uumaadhaan nama narrabsu garuu. Garuu wallaahi subhaanallah hojii rabbii kun hin beekamu wallaahi jiruu duniyaa kana wallaahi kan oolte bultee taate. Akka gootu ijoollee beektu kadhu viidiyoo nama beeku viidiyoo riippoortii naa waraabii naa ergadhi. Guruupii miseenjeraan hidhiiti miseenjera irratti seerii godhi achirratti nama 10 nama 3 caalaare nama isa laqa nama 10 kaa'uma kana nama ijoollee gandaa ta'u. Bar waan nagaatu kana gubanii mi ambar yoo numa guban jeetuma bar ni jira mi jeeni bar waan nagaatu kun daqiiqa 5 kana gubanii mi namni beekumsa qabu hedduu jira bar gartee mi. Bara osoo waan keerii qabu taatee nu guban amma leengadda numer abdishaa wajjiniin tiktokii onni seenet liibii seeneen ture isaa liibii keessa jiru irra gubanii sekeenduma sana keessatti maa keessa galmaa keessa qabe yeroo jennu
Addeebee irra gubanii nuun jee mucaan. akkasiisan silaa dhufee achi jala seenee narraa gube silaa baay'ee takkan jaalladha wallaahi lazim numan eega guyyaarraatti barreessituma seenee ilaalaa bar gubate moo hin gubanne abdii irraan kutu haa akkas jeeni midhaamsa kiyya kana dhiiroo naan galmaan naa gahani yeroo hundunuman laalaa numa jirti kun aarii sittiin qabanu maalitti si yaadatu amma jarri kuni Allah waalim rabbitu beekaa garaan namaa gaawaa ishin keessa galaa waan nama irratti raabame hin eenyedha waan kana ati immoo zimmettee taa'eera maal fayyee wanta ati balleessite hin jiru. sirriidha halaas dhisi rabbi haa tolchu inshaallah. Ati ni beektaa rabbiin asalanuu kaan duuba keenyaa miti kan inni nu laalu keessa keenya nu laala ati wanna darbe sanaaf yoo toobattee jettee dilii rabbiin hin araaramne hin jiru. Qalbii teerraan toobadhu yeroo hedduu sunna rakkaa lamallee haa taatu salaatii irraa rabbii sitti toobadhu. Balleessanis balleessuu baatanis rabbiin siif araarama kana dhugaa yoo ati haqaan isatti garagalte wallaahi. Wallaahi. Rabbiin akka namaa si gargaafate. Wallaahi rabbi nurraa lafa. Gara utuu dhaqan immoo hin danda'amu baangaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maate nuwe. Shabakaan isaa qabe. Shoortan keenya nuuf jira jane ni jiraaf shoortan keessa sirri jira komantii sirritti deemu jira daa'imman kiyyaan hin arku malee jira Deebi'ee. shoortan keessa ni jira abshiire har tokko sin jalaan kutu Deebisnee jirra inshaallah. menaga waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh taala Waan ajaa'ibaa wallaahi ijoollee hedduutu duraan tiiktok ijoollee anjoostok ijoollee jala deemeen ilaalaa. Ijoollee hedduu sirba gadhiisu ture. Amma numeeriin ilaalanii ijoolleen sun sirba of jalaa haqanii yeroo ijoolleen sirbaadha utaalaa deeman ijoollee sanarra waraabuu eegalan. ergaddu sin galchaa ergi sin galchaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Goyaa jiran galchaa. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Numeer nu galchisiin jechuu jiranii qofa. Akkasii gadhiisu. Maali wantiyyee. Wayye. Jiran galchaa. Eenyu godhi qabakka hin dandeessu baangaalliin. maal Poli sirratti gubuu baangaalliin fa'aatti geeffame borra bigaala. Borra iddoo jawaalaa kan. wallahi hin beekan yaani yoo hin harkaa qabaadhe na fakkaate akkasitti kan namni irra gubuu danda'u malee gaa kana baddiin jirre kan akkamii gubarree. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maa'uun koomaa jararka jira. Waalaikum salaam warahmatullahi. jirta shoorta keenya jira shoortan keessan kun waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Numeeri sirratti gubanii reeffan dhagaa irratti gubanii amma garuu deebi'aa jiran namti kunis. Rabbi jira waa tokko ati toobadheeti boo. Inshaallah wallah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eegeniif gaabbiin booddee inni ijoollee akkuma kana of jalaa balee dhaamsa dhaamiif ijoolleedha akkuma kana mee waan sitti dhaga'ame. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jira wallah alhamdulillah galata rabbiin man jira. Okay yera kun dhaamsa sirraa fudhatanii si arrabsanii bar dhaamsa sirraan fudhatan silaa dhaamsa sirraa fudhatanii hawaasatiif tiktok kanarraa galee bar tokkoffaa matuma isaanii kanaa xirraa nagalcheewu namni yeroo du'e sirbaa fi suuraa tanteetii fi sirba wal madditti siidhaniititti si gallakkisan yaadannoo na fakkaate ittiin nama yaadatan taate maadiri. Tokkoffaa ammoo hiriyaat yetaniin akka malee jaaladhuunif maddii dhabe sani. Sadaffaan mataa kiyyaaf je'eeti namaaf osoo hin ta'in mataa kiyyaaf isaanirra sheekummaa qabaadhee yookiin baradheetii miti waan takkan beeku tanuma duraan sirba kophaa tiyyattiin hin dhaggeeffadha. Garuu immoo akkana jalaan namni biroo hin dhaggeeffanne if qoxaaxaru yoo rabbiin na dandeesse if hin qaba jechuu yaalii godhu jira malee sirba hin dhaggeeffadhu yookiin hin fedhu jechuu fedheetii miti isaan qeequu fedheetii miti. Isaan daran hin dhiichisaa ture kofoodhaan mataa qullaadhaan akkana inni jiraami akkaataa akka isaan godhatan kana caalaa ta'eetiin tiktok irraa galeen. Jechuun isa amma waayaan jalaa gubaa booddee ammoo akkuma kana irraanfattu rakkoodha booddee san siin jedhe. Ammoo booddee akkuma kana irraanfattu eenyu koodii isaa san jaarsa keessa jira. Eessa jira jaarsi kee gadi bu'eera? Laa gadi hin buune. Jaarsi keessa jira. Mana hidhaa malee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mana hidhaa jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jira wallahi alhamdulillah. Aamin.
Inshallah nama gala. Abang kan Aisyah bakal kau jiran. Nama jawaad. Okay, isinilleen du'aa inaa godha abshiiraniin jawaadhaa rakkoon qabu. Inshallah. Dubbi juga dubbi anjira ini. Mira tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi jirta. Abshir. Jira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubeer koo siin jiru jiran kuna. Woko. Nagalchi nubeer koo siin jettee gaa shabakaa sirreeffadhu asii galchu. Way ijjiti ta'e numa nu sodaachiste yaa nubeer way qoflaan nu fitte barana bara. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuma keessa natti asin bahin jaatin akkana dhokodhee taa'u jira bara akkanatti dhokodhee silaalu jiru nagartu ija lafa jalaati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kali nama itu. Jira wallahi galata rabbi. Alhamdulillah. Wayye qaalito. Wayye konjo si wama itu. Wayye. Kali nama kam jirta. Wallahi rahmatullahi. Nagalchi. Nagalchi me. Nubeeri. Wayya mana tu ada baate mana tattaraga nu manni kabbana. Waalaikumsalam. Mana rubusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubeer si seeratanii jiran dubra malee dhiiran galchitu dhaggeeffadhu kuno durba malee dhiiran jirta nafsi dhiiran galchinu nubeer muddi shoortaa dhiiran tiktok galchin maaliif yoo jette dhalaan teenya nu dhiichiftu nu dhiisaa jechaa jira mucaa tokko argee jira kan sirratti xiyyeeffatee jira shurxaan isaa ammoo anaa jechaa jira wayye jira Bali sana wargira bahisa kana. yaa habiibii keenyaati qoricha keenyaati dawaa keenya itti muddiitiin jeeja sirratti Oye nin jira galata rabbi oye shortaa tiktok Siin ta'uu siin ilaallatu dubbiin kun hin jedhina adubbatu irraa hundinuu. Hundinuu wallahi sirriitti itti muddi guddatti xiqqaatti kan cina jallatte hundaa'u mataa kiyyarra dhaabee waan surgufadha gartee. Nubeer waan akkan sii gaafiin sii qaba haasaa fidanii beekta. Ayya. Warrootan gartee amantii biraa hordofanii yookiin amantii keenyallee haa hordofanii amantiin abbaa eeggatti warrootan garuu alaabaa kana minaamin kana ol babaasu kana akkam jettaan meeti ibsattaranii yoo dhufan yaani alaabaa isaanii uffatanii ibsattaranii yoo dhufan meega yaani wanni uffatanii sirbuun hin ta'u mee akkam jetta kanarratti achi garagalii kaa. Maanti yeeffannoo koo man dhuftee of urguftiidha asirratti alaabaa uffattee maadil baaba uffattee hin sirbin. Wala akkasa fuulli mul'anne meeqan argaa jira laadha tokko narratti gubdeen naan takka tuudeeffadhatu saatiin narratti eenyuun jedhin dilbaa alaabaa Oromoo uffattu. Laa jilbaaba uffatanii sirbuun haraami kana ni beekan muuziqaanis haraami osoo ta'ani. Ofa dhossitu maalumaaf sirbiti miidhalaan maal ol kaatee sirbiti. Maalumaaf sirbiti jaabar. Yoo inni hin deesse ganaa deessi maal sana keessa garaa ilmoon teessi maali mamaa furgufti akka kaan. Numeer maal jettu saba kafanatti warra deebiin Gadameessa akka kana siin urguftu hin jedhe horii ilmoo keessa ta'a maafaa. Yaa sirrii dhee dhugaa kan keeti wallahi nu dhalatan waamee kan nu eeggataa bar wallahi dhuguma baana wallahi laazim. Garteemi kaka kana jaalladha daawwattoonni. Numeer waa takka sitti namni amantaa fedhe qabateetu hurgufuun hin ayyamamneef ni beektaa kiristaanillee hin ayyamamne musliimillee hin ayyamamne mataa keenya dhaabbanneef illee wallaa. Bira darbaan jiru jarri kiristaanaa ijoollee keenya nu dhowwi warri jettanu in darbuan wallahi tigiree tokko irratti amma waraabee inni gadhiisee dhibba naa lakkaa'ee jedhu afaanuma tigireetiin hin dabarse. Namoonni Romaaniin nukuffatti jedhee yaadee ture naa buusuu dide shaba adda qaxxaameen jira boroo bu'een bu'a garuu. Borganama buunu. Amaaranya bakka kee tokko das na jaammoo waan hunda caalaa waan. Itti muddii nu beer.
Ini akibat cilalle si ente YouTube. Cilalle jangan ke bisa lu, wallahi negidi. Duga keti. Astagfirullahaladzim. Amarnya. Duga keti. Malafi. Hone konjo. Waye. Dage wata kake noyar atilen daga fado wallahi wani tu malafi jai wan gari da wan shari'a lai lalatu wan saforo motu lekkan capsi na lalatu ati ya ta kafi capso timu mutin jelale yo me yuman TikTok ni cuma ne yero fadan hati faola Abbumti TikTok dhufee yoo kasasuu baate nu beerdhiisi tolchee jira haala bareedarra jira bo amantiin teenya dagatamtee turte borboo gaafa keenyaa sanfaa namuma deem sharmuutitti deemaarree teessiin jechu malee kasi gorsu tokko hin jiru gaafa nuti utaalu san akkasii sharmuutaam ittuma fudhati borga nama tanuma biroo galakkisa bar guyyatti viidiyoo tordofaan galakkisaa baran duraan garteemi namni si gorsu hin jiru jechuu amantiin teenya hedduu takka Ana mala yeroo biilii isiidhu mana rabsa ayawaan nuun hin jedhan kana dubbiin godhu ani tan gaafataman garuu ganda namaa nan rabsu haadha isaa nan rabsu. Dhufee kaa daawwan dhufee kaa ijoollee lameen takka sirbaa wanti irratti Warri immoo sabiskiraayibii naan goone baay'ee gocha YouTube kanaa godha. Ente siif godhan abshir siif godhan. Ani nu anchi simish taas ga bishaan. Waye sin jennan ana wata fikirin Wallah akkasumaan laayikii godhaa fete muciyyoo takka illee narra qoflaan nufittee badhoofadhu harma kan kee hayyee ganaa ittiin deemu ishii jetti bara kanatti ganaan kun nu dhukkube. Isiin akka waraabee ture harma keetii kun Takkoon akkanumatti duuba dhaabbattee sirbuu na dhorkee jira kalaa jettee kana garaa guddaa tokko asii duuba gaarri funyee yutuubiin eenyu jala jira porofaayilii jira. Sirbin siin jedhee funyettiin oodii deebonisitti gubee of jalaa himatii. Maa innati sirbii sitti himnee deengan porofaayilii jala immoo sabiskiraayibii godhi addeebii waan ta'e na dhaggeeffatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh si godheen jira. jiraatu. Wata kasi gaafadha. Numer. Nuber mucatti. Nuber. Inni sirbiin. Waalaikum salaam warahmatullahi dhugaa kee. Naaf ergi. Wanta kasi gaafadha gaafii amma kan dhageetti beekta warroota dhiiraa warroota dargaggeessaa warroota akka baadiyyaa jiran warroota akka hojii hin qabne gaafii baay'ee na bira dhiyeessanii turan si gaafadhamee maal akka jechuun deebisaa sirraa eeggannu. Abdiin Jabaadhu eenyu tokko na gaafataa jirti galuudhaan intaloo tokko jedhe. Si goonee jirraa jabaadhu. Gaafachaa jirta mee komentii dhaabaa yeroo takka gaafii takka isinii dhiyeessa. Yalla yedin. Okay, warri dargaggeessaa jechuun warri akkanatti mataa qooxoo godhee kunoo rifeensa jala kan hidhee masara shamarraa hunda hidhatee bas goofaree dhaabee akkana firraa kofoo carqaa babbaqaqaa tana ta'u warra miskiina fakkaattu uffatee jechuudha. Baadiyyaa keessa magaalaa keessaas jiraatanii jechuun bakkuma hundarraa tiktookii fayyadamnu. Mucaan kun nu deeqee jira nuti shamarra dhiichisnu haa nu dhiisuu baay'ee jaalannaa yaannee jirra jechaa jira. Maal jechaan? Jaruma irratti waraabuu barbaadaa jirtu jarri hin qollofanne immoo. Hin qollofatu malee. Nu beerta suuraa tan irraa gadu tun dhala moo dhiira? Maal jechaan ka warra kanaa kan? Warri rifeensa guduruu qabu masara dhalaa hidhatee dhiisummaa fi yaannee jirraa gan. Hin dhiisaniif namni dhiisuuf hin jiru. Hin dhiisin ati nu beeku. Lemin ተዘጋ እኔ እንጃ እዛው ተዘጋ ምን ያጠፋው እኔ እንጃ በእናትህ marfee ati nama jirtu nama marfeen hudduu nama hiitessitee jirti dhume rabbiisuuf sodaatutti garagalite. Ati cabiru mezi ላይ ወጣችሁ ስንል በቃ ተዳደዳችሁ። Achi garagalite tadaadii jechuudha. Ara wannaa tamaaruu foon sakaakat. Laala dhugaa yeroo laadii gosaa tana. Abbaan tokko baay'ee isin galchaa. Kaara geeffadhaa maaliif fageenya. Omti mee namatti jiran gaafa tiyya sirriitti naa deebise. Gaaffii isa kana borganama natti sheer godhiitiin siifan deebisa. Abbaa kana jedhu. Bara warra ammaas jala jiranii baraanuu himuu dhageeffannaa jechaa jiran.
tazaggaa'u saba torbaatama follow jennee Amba'u kalas. tazaggaa'u. Nubeer. Kuma torbaatama wajjin. Bakka yeneen naanchi bakka inya እንትን qabsoo maalan iqatti ilaalin ji wadi wala anni mallasime yenna jiti. Ammanaa fi qongeenis beektaa waan si gargaaru takka jira. Wanni akka lilmee faanii si jalaa dhumatee waan akkana fiduudhaan nuti illee qophiidha. Qophiidhe. Nubeeri dawwaladhu gizee limmoo faansi jala dhumte ni jiraami dhiirti gabbaboon hin taatu waan taateef. Kanadhuma Kaameraa jira. Laa ilaa ilaa. Waa ta'e sallaala intalti dhala.